arkaan biyyee haadhee sookoo eenyummaa koo arrabnis ni jedhe dhaa amartiin arrabaa kenni abbaa faadhaa ciigoon qubee dachaa anadhaa waamicha koo tolchee ana qananiisee dhiigni abaabileef dhiigni akaakilee kan ana barreesse dhalli ammaa kuni ana jajallisee maaliif na quucarsee otoo ta'ee jiru hundee qubee dachaa qaroominas miti wallaalli dhaddachaa murtii seerri hin beekne tirannaa ajjechaa caasaa kiyya malee na dhiisaa waamicha jedhee tan lallabaa komii koos dhagaa gurra natti qabaa. warreen tokko aatti na firoomsu ani aallee miti kan afaan hin beekne daas anaan ni jedhu ani daallee miti ittuu keessa bahuun xaadhaanis na waamu ani xaallee miti waamichi koo sirriin ta'uu kiyyatti dhalli kun amanaa komii eenyummaati cabaqaaf loqoda dahoo godhattanii nama seensaa jirtu kana hubattanii shamarran Oromoo isinis taajjabe of babbareechuudhaaf kananaan jettan isinirraa jibbee of sirreessaan jedha har'arraa jalqabee. ani dhaa qulqulluu otoo ta'ee jiru karaa micciiramaan yaadne na jijjiiru moggaasa koo malee kuni maalis garuu qubeellaan arrabaa kenni abbaa faadhaa ciigoon qubee dachaa anadhaa galatuma. Dhaa jechuun tokkoffaa afaan Oromoo keessatti fi afaan biroo wajjinis birqaban otoo walitti qabne dhaan afaan Oromoo qubee adda gootu jedheetan falaasama kiyyaan amana kunis maalidha fakkeenyaaf dhaa yoo ilaalle dubbii keessatti gudunfituu dubbiiti. Gudunfituu dubbiitis pilaas immoo dhaa jechuun dhugaa jechuudha. Dhaa yoo jettu waan tokko dhugaa jechuu keeti. Kanaafuu Oromoon dhaan kan kennameef dhugaa kan dubbatu ta'uu isaas jedhee namana pilaas qubee dachaa keessaa Oromoodhaaf qofa kan kennamtedha. Namni warreen afaan biroo dhaa jechuu hin danda'an. Oromoon garuu dhaa jechuu danda'a. Kanaafuu mallattoo Oromoo adda taate dhaa jedhee namana. Weellisaa Dammaraa Laggasaa waltajjii kanarratti argamuun mudannoo isaa barattootaaf himeera.